raayyaan waraana Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaayilota baalastiikii ammayyaawaa fi dandeettii guddaa qaban kan koorraam shaarafoor jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qatarii fi Baariin keessatti argaman irratti haleellaa ulfaataa raawwatanii jiru. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan ba'a giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimawaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Misaayilli kun akkamittiin sirna ittisa ammayyaawaa fi guddicha addunyaa kanaa jedhamu cabsuu danda'e? Ka'umsa misaayilaa Iraan isa haaraa kanaa qabannee jirra. Televezyiiniin Iraan dambalii haaraa fi ulfaataa misaayilota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti saayireeniin akeekachiisaa akkuma faggaa waraanaatti osoo walirraa hin cinne iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaayilonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoon dho'insaan yeroo raafamu agarsiisu. Kun lola qofa miti, kun cabaa lafeeti. Gama kaaniin Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Harka ishee gara galaanaatti dheeressuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Bal'inaan dhageessu. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Iraan gubattuun namoonni baay'een gaaffii tokko kaasanii turan. Michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaa akka bofaatti jibbusuun eessa jira? Kim Jong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qosaadhaan guutamee suuraa Kim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Garuu Kim kunoo addunyaaf ergaa sodaachisaa qabatee Iraan cina hiriiruun dhufee jira. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aan dhageessu. Qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Akka gabaasaam miidiyaaleen addunyaa keessattuu buufanni tamsaasaa biyya Faransaay LCI jedhamuun ifoomsetti raayyaan waraanaa Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaayilota baalastiikii ammayyaawaa fi dandeettii guddaa qaban koorraam shaarafoor jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qatarii fi Baariin keessatti argaman irratti haleellaa jabaa raawwatee jira. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan ba'a giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimawaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Fakkeenyaaf buufanni qilleensaa waraanaa Al-Udeed inni biyya Qatar keessatti argamu dhaabbata waraanaa Ameerikaan naannicha keessaa qabdu keessaa isa guddaa yoo ta'u wiirtuu ijoo duula qilleensaarraa ajajaan giddu galeessaa Ameerikaa itti hoogganudha. Haaluma wal fakkaatuun buufanni waraanaa biyya Baariin keessa jiru ammoo wiirtuu dhaabbata humnoota galaanarraa Ameerikaati. Humni kunis nageenya bishaanotaa fi galaanotaa naannoo galoo galaana Arabiyaa fi waraana galaanarraa itti gaafatamummaa guddaa kan qabudha. Misaayilli Iraan haleellaa buufatoota waraanaa kanaaf itti fayyadamte kun maqaa biraam Keebar jedhamuunis kan beekamu yoo ta'u meeshaalee waraanaa baalastiikii Iraan ofiisheetii oomishtu keessaa isa dandeettii guddaa qabuu fi teekinooloojii ammayyaawaatiin ijaaramedha. Misaayilli kun fageenya kiiloomeetira 2000 balali'uu kan danda'u yoo ta'u dandeettii kanaanis guutummaa ba'a giddu galeessaa Israa'eliin dabalatee akkasumas buufatoota waraanaa Ameerikaa naannoo galoo galaanaa jiran hundaa dhaqqabee rukutuu danda'a. Dheerina meetira 13 fi dalgee meetira 2 kan qabu misaayilli kun mataa dhukaatuu ulfaataa kiiloogiraama 1500 hanga 1800 baachuu danda'a. Kunis meeshaalee waraanaa baalastiikii Iraan qabdu hunda keessaa ba'aa dhukaatuu guddaa akka baatu isa taasisa. Dandeettiin ba'aa ulfaataa baachuu kanaafis ijaarsawwan waraanaa baay'ee ciman wiirtuuwwan ajajaa waraanaa gosaalee dhiyeessii fi buufatoota xiyyaaraa caccabsee balleessuuf filannoo isa duraati. Dabalataanis misaayilli koorraam shaarafoor kun fooyya'insa guddaa kan sirna humna oofuu fi kallattii qabsiisuun gaayideensi irratti kan godhameefidha. Keessumattuu sirna balallii daqiiqaa dhumaa irratti mala ofiin of hoogganuu jedhamu waan hidhateef yeroo bakka dhukkatuuf jedhuu fi gara lafaatti deebi'uun daqiiqaa dhumaa irratti kallattii fi sarara balallii isaa jijjiiruu danda'a. Dandeettiin kun immoo sirnoota ittisaa misaayilaa ammayyaawaa fi gurguddoo kanneen akka Patriot, Tiyaad, Arrow fi David Sling waraanaanicha keessatti eenyatti eegumsaaf dhaabbatan raawwateen dogoggorsiisuudhaan akka isaan misaayila kanaa qilleensa irratti kuffisuu hin dandeenye godha. Gama biraatiin haleellaa buufatoota Ameerikaa Qatarii fi Baariin keessatti raawwatame kana cinatti guyyuma kanaan raayyaan waraanaa Iraan misaayilota baalastiikii gara 600 fi diroonota gara 2000 ta'an
kallattiin gara biyya Israa'elitti furguggisee jira. Tarkaanfiin kunis walitti bu'iinsa guddaa fi waraanaam ifaa waraana 28 bara 2026 keessa Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti eegale keessatti haleellaa misaayilaa fi diroonii qindaa'aa isa guddaa fi seenaa keessatti hamaa ta'e galmaa'ee jira. Halkan sanbataam gara dilbataatti yeroo bari'u samiin Israa'el urjiidhaan osoo hin taane misaayilota baalaastikii ulfaatoo ta'aniin uffifamee jira. Televiziiniin Iraan dambalii haaraa fi ulfaataa misaayilota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti saayireniin akeekkachiisaa akkuma faggaa waraanaatti osoo walirraan cinnee iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaayilonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoowwan dho'insaan yeroo raafaman agarsiisu. Kullola qofa miti kun cabaa lafeeti. Garuu oduun inni hunda caalaa addunyaa naasisee fi hidda dhiigaa dinagdee addunyaa kutee galaanarra ture. Fiduun warraaqsaa Iraan tarkaanfii seenaa keessatti murtii dhumaa jedhamuu danda'u fudhatee jira. Kaleessa ganamaa Iraan galaana Hormuz guutummaatti cufuu ishee labsitee jirti. Haa ta'u malee cufamuun kun addadha. Iraan galaanni kun hundaaf hin cufamne. Inni cufaa kan ta'e dooniiwwan Ameerikaa, Israa'el, Awurooppaa fi michoota isaanii qofaaf jettee jirti. Kun tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa isa sadarkaa olaanaati. Iraan biyyoota baam akka Chaayinaa fi Raashiyaa biyyoota diina hin taaneef karaa bantee jirti. Biyyoota dhiyaa qofa hudhuuf murteessitee jirti. Yeroo waraanaa furtuun galaana kanaa harka Iraan jira. Dooniin diinaa kamiyyuu as keessa darbuuf yoo yaalte ibiddaan gubatti jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan akeekkachiisaa mamii hin qabne kennee jira. Akeekkachiisni kun jecha qofa hin turre battalumatti gara gochaatti jijjiiramee jira. Kaaba galaanaa Arabaa keessatti dooniin boba'aa Ameerikaa tokko ajaja kana cabsitee darbuuf yeroo yaaltutti misaayila Iraaniin rukutamte yeroo ammaa kana bishaan gubbaarratti boba'aa jirti. Dooniin kun gubachuun ishee Ameerikaa fi Awurooppaadhaaf ergaa ifaa dabarsee jira. Boba'aan naannoo kanaa isiniif dhowwamaadha. Tarkaanfiin Iraan kun dinagdee addunyaa raasee jira. Dooniiwwan boba'aa dhibbaan lakkaa'aman bishaan irra dhaabbatanii jiru. Iraan nuti seerota addunyaa yeroo waraanaa kabajuun mirga galaana keenyaa to'achuuf fayyadamneera jechuun falmiti. Haaluma wal fakkaatuun Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Har'a harka ishee gara bishaanitti dheereffachuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Afayyaa'in opereeshinii waraanaa Iraan Koloneel Iman Taajik sagalee injifannootiin akka labseetti. Dooniin guddittiin Ameerikaa kun daangaa galaana Iraan irraa kiiloomeetira 340 qofa fagaattee galaana Hormuz to'achuuf dhiyaattee turti. Kun Iraaniif diina balbala irratti dhufee ture. Haa ta'u malee humna galaanaa eegduu warraaqsaa dirooniiwwan fayyadamuun haleellaa qindaa'aa fi saffisaa irratti bananii jiru. Wanti hundarra nama dhibuu fi xiinxaltoota waraanaa afaan qabachiisee bu'aa haleellaa kanaati. Koloneel Taajik akka jedhutti dooniin Lincoln isheen magaalaa sibiilaa jedhamtuu fi humna niwukileeraan sochootu kun haleellaa diroonii Iraan dandamachuu dadhabdee saffisaan baqattee jirti. Dooniin kun amma iddoo turtirraa kiiloomeetira 1000 ol duubatti deebitee gara dakka bishaanitti fagaachuuf dirqamtee jirti. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa waraanaa qofa osoo hin taane salphina siyaasaa guddaadha. Addunyaan yeroo ammaa kana akkuma doonii obomboleettii hamaa keessaa seentee kallattii itti deemtu wallaaltee raafamaa jirti. Iji biyyoota dhiyaa, iji Ameerikaa fi Israa'el akkasumas iji miidiyaalee addunyaa martii gara ba'a giddu galeessaa gara Teeraanii fi galaana Hormuzitti xiyyeeffatee ibiddaachitti boba'aa jiru qofa ilaalaatti jira. Garuu osoo isaan achi ilaalanii dugda duuba isaaniitiin ba'a fagoo irraa gaaddidduun sodaachisaa kan onni nama haaromsiisuu fi seenaadhumaa barreessuu danda'u tokko suuta jedhee ol ka'aa jira. Innis mooticha sodaachisaa abbaa niwukileeraa Kim Jong Unidha. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Teeraan gubattu namoonni baay'een gaaffii tokko qabu turan. Michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaa akka bofaatti jibbu sun eessa jira? Kim Jong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qoosaadhaan guutamee suuraa Kim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Isaan Kim Jong Un waraana kana keessaa dhabamuu isaa akka dadhabinaatti yookaan akka dagatamuu takkaatti fudhatan. Garuu dogoggorri guddaan addunyaa isa kana. Kim Jong Un rafnee inni hin dagatamne. Inni yeroo addunyaan ija ishee Teeraan irra keessu inni ammoo furtuu badii isa dhumaa qulqulleessaa ture. Har'a oduun Pyongyang irraa ba'e gosa miidiyaa hawaasaa sanaa gara naasuu fi dhiphinaatti jijjiiree jira. Kim Jong Un callisa isaa cabsuun
uffata isaa isa gurraacha uffatee ija isaa keessatti ibiddi diinummaa osoo boba'u tarkaanfii seenaa fi sodaachisaa ta'e fudhatee jira. Oduun ejensii oduu Kooriyaa saaxilee akka mirkaneessutti Kim Jong Un magaalaa Nampoo ishee qarqara galaana dhiyaa Kooriyaa irratti argamtu keessatti argame. Achi keessatti iddoo ijaarsa doonii waraanaa daawwachuun bineensa galaana haaraa kan maqaan isaa Choi Haihun jedhamu eebbisee jira. Garuu wanti nama naasisu doonii kana miti, meeshaa doonii kanarraa furguggifamuudha. Kim osoo golfuun ajaja kennee battaluma sanatti doonii haaraa sanarraa misaayilii kruuzii istiraatejikii jedhamu sagalee lafa raasuun samii tarsaasee barrisee. Jechi istiraatejikii jedhu kun afaan waraanaa Pyongyang keessatti hiika salphaa hin qabu. Inni koodii dhokataa nuukileeraa jechuudha. Kim Jong Un misaayila kana yeroo ilaalu ergaa ifa tokkoom addunyaatti dabarsee ani doonii waraanaa kiyyaa hundaa humna nuukileeraatiin hidhachiiseera, galaanni kiyyaa galaana du'aati. Mee haala kanaan wal qabsiisnee haa ilaallu. Yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee Abrahaam Lincoln FM Gerald Ford gara Iraanitti ergitee Kim Jong Un immoo doonii isaa kan nuukileera baatuun gara galaanaatti gadi dhiisee kun tasa kan ta'e miti. Kun deebii kallattii fi michummaa dhiigaa inni Iraan wajjin qabu agarsiisa. Kim Jong Un fi Iraan diina tokko qabu, innis impeeriyaalizimii Ameerikaadha. Kim akkas jedhe yaada. Har'a Iraan yoo kufte boruu dabareen kiyya, kanaafuu Iraan kufuun ishee anaafis kufuudha. Hubannoon Kim Iraan irratti qabu hubannoo michummaa qofa osoo hin taane hubannoo wabii jireenyaati. Iraanii fi Kooriyaan kaabaa waggoota dheeraaf teekinooloojii misaayilaa fi nuukileeraa wal jijjiiraa turan. Misaayilonni Iraan har'atti laaviif guban dhiiga teekinooloojii Kooriyaa kaabaa of keessaa qabu. Kanaafuu Kim yeroo Iraan rukutamtu ilmi isaa akka rukutametti lakkaa'ama. Gabaasni Yonhap yookaan Kooriyaa kibbaa akka jedhutti Kim ajaja haaraa dabarsee jira. Waggoota 5 dhufan keessatti dooniiwwan waraanaa gurguddoo fi humna nuukileeraa qaban dabalataan haa ijaaraman. Inni kana kan jedheef nageenyaaf osoo hin taane lola dhumaa Ameerikaa wajjin godhamuuf qophaa'uuf. Kim humna galaana keenyaa saffisaan guddifnee bishaan jalaa fi bishaan gubbaa irraan diina keenya adabuuf qophii ta'uu qabna jedhee jira. Xiinxaltoonni waraanaa Kim Jong Un akkam abdii dhokotaatti ilaalu. Pireezidaantiin Trump Iraan irratti xiyyeeffate osoo jiru Kim Jong Un gama baatiin adda waraana lammaffaa banuu danda'a. Ni yaada yeroo Ameerikaan lola Iraaniin qabamtee jirtutti Kim Jong Un misaayila isaa gara buufata Ameerikaa kan Guam yookaan Jaappaanitti yoo qajeelche maaltu ta'a? Humna Ameerikaa bakka lamatti ramaa dhiphinna addunyaa dachaadhaan dabala. Kim kana sirriitti beeka. Kanaafuu anis asin jira qophiidhaan yoomiyyuu ajajaam Iraan cina dhaabbachuun an kennaa jechaa jira. Kim Jong Un nama miiraan oofamu miti. Inni nama herregaa badii waliin beekudha. Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiisuu yoo barbaadde jalqaba ana bira darbuu qabdi jechuun dhaadachaa jira. Suuraan inni doonii Choi Haihun irra dhaabbatee bishaan garaa isaa keessaa nuukileera baatu ilaalu sun suuraa hoogganaa biyya isaa jaallatu qofa osoo hin taane suuraa goota addunyaa sodaachisu kan Iraan cina dhaabbachuuf murteessedha. Walumaa galatti har'a Iraan kophaa ishee miti. Iraan misaayila qabdi. Iraan galaana Hormuz qabdi. Iraan michuu sibiilaa Pyongyang ta'e furtuu nuukileeraa irraa quba kaa'ee eeguu qabdi. Kim Jong Un ani kophaa hin turre, ani qophiin xumuraa ture jechuun har'a addunyaa dammaqsee jira. Waraanni kun waraana ba'aa giddu galeessaa qofa miti. Inni waraana addunyaa ta'uuf qarqararra ga'ee jira. Ameerikaan Iraanin tuquun ishee simbirroo qofa osoo hin taane jawwee hirribaa dammaqsuu ishee har'a mirkanaa'ee jira. Qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina.